Apa jennee kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Assalaamu alaykum akkam nagaa jirtanii ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nagaa rabbii keenaaf jiraadha isiniin jecha barnoonni har'aa immoo akkamitti haala salphaan afaan Oromoo dubbifnaa kutaa lammaffaadha. Qubee dubbachiiftuu qofaatti gara gubbaatti baafannee jirra, qubee dubbifamaa gaditti baafannee jirra. Fuulduratti immoo jechoota yookaan himoota ijaarree jirra jechaadha. Mee akkamiin ijaarra himoota kana akkamiin ijaarre? Jalqaba irratti maal jedhaa? Mee ka jalqaba dubbifamaan gadii warra dubbifamaa kana keessaa qubee dubbifamaa guddaa fi xiqqoo baa ka amma argaa jirtan lamatti isin muruu kana jechaadha. Baa kanaan jechoota maal ijaarrame? Fakkeenya tokko qofa fudhadhee fakkeenyota hedduu ijaaruu ni dandeenya nuti garuu har'aaf kan fudhadhe baa kana akkuma argaa jirtuun armatti gamanatti baa barreesseen jira. Sanbooda maal eega dubbifamaa kana fuudhee arma kaadhee amma immoo dubbachiistuun barbaada jechaadha. Akka baan kun dubbatuuf baan kun dubbifamaa waan ta'eef sanbooda maal fidadhee qubee xiqqaan fidadhe. Qubee guddaa fi qubee xiqqaa wal bira kaa'een jira jecha. Kanaafuu qubee xiqqaa lamaan fidadhe. Maaliif? Baa jedhee akka dheeratu jechaadha. Okay. Qubee xiqqaa lama fidanne sanbooda amma dubbifamaa kana keessa deebinee qubee laa fidanne. Dubbifamaa laa arma akka fidadheeru. Laan eessa jira? Kunoo arma jira. Baal jedhe jechaadha. Baal laa kana barreessennaan. Sanbooda maal ta'a amma? Qubee dubbachiiftuu fidadhe ammallee deebi'ee. Kunoo fidadhee amma asii watti kaaheen jira miti. Kun maal jedhee dubbata? Baala jedhe jecha. Baala. Kanaafuu hima baala jedhu dubbachiiftuu kanaa fi dubbifamaa kana keessaa dubbifamaa awwalaa baa kanarraa jechaadha. Hima ijaarree jira jechoota ijaarree jirra jecha. Okay. Amma immoo gara qubee caatti deemna. Qubee caa. Qubee caa fi guddaa fi xiqqaa wal biras ni kaa'een jira gaatiin beektan abdadda warroonni xiqqoo takka warra kutaa tokkoffaa ilaaltan jechaadha. Kanaafuu qubee caa kana fidadheetiin amma kinoo arammatti barreeffadheen jira. Maal jedhee barreeffadhe? Qubee caa jalqaba yoo ittiin barreeffadhe caatti aansee maaltu jira? Qubee dubbachiiftuu iitu jira jecha. Caa kana maal godha? In hammuu fuuldura ta'e ci godha. Ci jenne amma immoo deebinee qubee maa fidanneera jechaadha. Dubbifamaa maa fidanneera. Maa kanaatti cim jedhe jecha. Cim. Okay. Amma immoo itti aansinee qubee taa fidanne dubbifamaa. Dubbifamaa lama yoo wal bira ta'e dubbachiistuu hin qabdu. Amma hin qabu jecha. Amma maan kun hin dubbatu jecha. Xiqquma tuqama malee. Inni maali? Dubbachiistuu fuulduratti hin qabu jecha. Kanaafuu cim jenne jecha. Cim maali? Hin dubbatu inni. Taa kana gara taatti dabarra. Taa fuulduratti qubee dubbachiistuu lama fidanneera. Akkam jennee dubbisna amma? Cimtuu jennee dubbifna jechaadha. Cimtuu. Isinii galee walii gallee. Itti aansuudhaan qubee daa kana fudhadheen jira jecha. Daa. Qubee daa. Daatti aansee dubbachiistuu lama ii fidadheen jira. Maal ta'a hammuu daa fuuldura iin jiraate dii ta'a jecha. Daan dubbifamaa hin dubbatu waan ta'eef qubeen dubbachiiftuu yoo ta'u dii ta'ee jira jecha. So'aa ta'e akkam ta'a? Daa ta'a ture. So'oo ta'e doo ta'a ture jecha. Kanaafuu waan ta'eef dii jedhee jira. Itti aansinee qubee dubbifamaa maa fidadheen jira. Diim jedhee. Diim. Diim. Eega diim jedhee itti aansee maaltu jira? Qubee dubbachiiftuu lama fidadheen jira. Akka maan kun dubbatu jechaadha. Maan kun amma diim jennee miti. Maan kun akka dubbatuuf dubbachiiftuu fudhadhee jira jecha. Kanaafuu lama hammuu fuulduratti barreeffanne diimaa jedha jecha. Diimaa. Hima jaarre jechaadha amma. Akkuma argaa jirtan. Itti aansee maaltu jira? Qubee faatu jira. Faa. Faa kana fuulduratti faa kana dubbifamaa keessaa fidadhe afaan dubbifamaa waan ta'eef
Faa kana fuulduratti immoo dubbachiistuu lama fidadheen jira. Isaan maali? Uu xixiqqaadha. Baay'inaan jechaadha. Qubee jalqabaa guddaa goona malee qubeen fuulduratti ta'u xixiqqaadha. Itti aansuudhaan qubee dubbifamaa keessaa qubee laa fidadheen jira jecha. Fuul jennee jecha. Laa kana hammoo kana fuuldura keenya maalidhaa? Fuul jedha. Fuul. Garuu nuti laan kun akka dubbatu barbaachisa. Fuul jechuun gaafa afaan arabaati waa biraati. Laan kun akka dubbatu barbaannaa jecha. Maal gochuu qabna ree nuti? Qubee A fuuldura kaa'adheen jira jechaadha. Maal jedhaa? Fuula jedha. Laan dubbate laa jedhee dubbate jechaadha. Akkasanii ammoo gara qubee gaatti deemnaa. Akkuma argaa jirtan qubee gaa dubbifamaa keessaa fidadhee kunoo. Itti aansuudhaan dubbachiiftuu lama fidadhee jira jechaadha. Isaanis maali? Qubee A xiqqaa lama. Baay'inaan guddaa jalqaba amma gaan guddaadha jecha. Maali? Jalqaba jira. Sanbooda inni itti aanu xiqqaa barraa'a jecha. Akkasanitti hubadhaa. Qubeen xixiqqaa fuulduratti barraa'a. Qubeen guddaa immoo jalqaba. Fakkeenyaaf ani maqaan kiyya Saayid yoo ta'u qubee isaa guddaan godha. Abduu immoo maqaa abbaa kiyya yoo ta'u qubee A guddaan godha akkasanitti jecha. Kanaafuu gaa kana fuulduratti qubee A lama fidadheen jira gaa jedha jecha. Itti aansee qubee laa fidadheen jira qubee dubbifamaa keessaa. Qubee laa kana ammoo achi barreeffadhe maal ta'a? Gaal jedha jecha. Gaal. Itti aansee ammas dubbachiiftuu akka laan kun akka dubbatu laan kun dubbachiistuu fidadhee jira jecha. Maal ta'aree? Gaala jedha. Laa kana fuuldura A kaa'een jirare. Kanaafuu gaala. Akkasanii itti aansuudhaan gara jalaatti immoo qubee dubbifamaa keessaa haa fidadheen jira jecha. Qubee dubbifamaa keessaa qubee haa guddaa jalqaba waan ta'eef. Itti aansuudhaan qubee dubbachiiftuu uu fidadheen jira kan akkuma argitan uu. Kanaafuu maal ta'a? Haan kunii fi uun kun huu ta'a jecha. Huu. In dheeratu waan uun laman taaneef dubbachiiftuu waan laman taaneef huu jedha. Amma immoo dubbifamaa qubee laa fidadheen jira jecha. Maal jedhaa? Huul jedha jechaadha. Laa kanaa fuuldura kaa'een jira uu fuuldura kaa'een jira waan ta'eef laa. Huul jedha. Huul. Garuu laan kun akka nuu dubbatuuf maal godhuu qabna nuti? lama fidadheen jira jecha. Maal ta'aree lama laa kana fuuldura yoon kaa'e? Laa jedhan miti. Laanii fi lama laa. Kanaafuu hulaa jedha jecha. Akkuma agartan dubbifamaa keessaa dubbifamaadhaan eegallee dubbachiiftuutti daanee dubbifamaatti daanee himoota jechoota ijaarree jirra. Akka kanaan ijaarraa kutaa lammaffaadhaan haga walitti deebinu nagaan naaf jiraadha.